addam murameetti dhiifama kotanaaf. Baale madda walaabuu guyyaa arraan tana dhiiga hedduudha dhangalaasanii jechuu eega biyya sanillee nurraa achi muranii jechuu humaa hayyee jenneeti usnee jechuu gaafas lallabeetiin narraa usanii jechuu waaniin arra ja'uu miti waaniin waggaa 30 dura fide kun nama baaragee tumma waa haasawa jechuu nama baaragee dammaqeefsee kana qabsoo waggaa meeqa soorarraa eegalii ummata kanaa walit jirraa jechuu abbootii teenyarraa eegalii Direedawaa qofaami hawwii guddinaatiin bordoddee kanaan mi'eessoo kana keessan qabsoo akkanaatii mitaniin godhe hanga awaashitti yaadajuu qaba ummanni kun keellaa bordoddee biyya biraatiif kennanii jechuu acha keessaanaatu baasee jechuu raayituun dhaqee jechuu asiin baale daangaa isaaniitiif beekee madda walaabuu kanaan dhaqee jechuu bu'aanatti nafne jechuudha. Hime ni nima kuni akkanuma taa'eetuma dhaggeeffataa ajandaa wallaalummaa malee ajandaa beekumsaatiin hin qindeeffamne hin dammeyne. Kitaaba biraa qara. Kitaaba rabbiitillee waa'ee biyya isaatiin hin qara'u. Waa'ee biyya biraa gootowwan biyya biraa akka nuti gootowwan shayxaanaa taane ka biyya biraa faarsaa bar nuti rabbiitii miti ka kanatti dhumu kun. Kaisaa jecha dhumu kun nutis rabbiitu nu khallaqe goota rabbiitu khallaqa waan abbaaniif godhuu miti akkuma Hamzaa faa khallaqetti akkuma Umar faa khallaqetti nus khallaqe jira nutis gootowwan Oromooti gootowwan haqaa kan wallaalummaa osoo wanni dubbachaa jirru haqa keenya mirga keenya waan rabbi nuu kenne mirga rabbi nuu kenne nu sarbanii jechuudha kanu sarbaa jirus kan wajji amantii takka himatu jechuudha ollaa keenya kana jechuudha kun amantii qabaachuu isaaniitii miti rabbillee dhiitaniiti haqa namaa saamuudhaa deemaa jechuudha jarri kun rabbillee hin beekan jechuudha uummanni Somaaliidha bakka takkatti waan raambitin biyya teenya keessaa walitti xareenee baasuu dandeenya jechuudha yoo seerri nuu kabajamuu baate. Nutis nuyi isaanis isaanii quba qabaadhu laal takkitti tana bakka jirtu muradhu nutis nuyi Oromoodha isaanis Somaaliidha yoo waliin jireenya beeyluu isin hin kabajnu jaan engadda biyya isaanii keessaa kana nu baasanii miti wal kabajneeti ka waliin jiraannuuf biyya teenya walakkaa dhufanii garuu osoo nuti biyya isaanii ittiin dhaqin biyya isaanii keessaa baanaaf guutuun kee bahi waliin sadaqaa hadhannee jiraannaa galli biyya teetitti qotadhu lafa ta'e wanni baharaan suuditti deemtuufis hin jirtu suudinis biyya teetiimi Somaaliinis biyya teetiimi galli biyya teetitti lafa abbaa keenyaa jira jechuudha isaan kana fudhachuu deemanii ati yoo isa baqattee deemta biyya teessan hin onsinaa kajeera balqaadirii dhaggeeffadhu yoo kan amantu taate biyya teessan gadhiiftanii biyya teessan hin onsinaa kan isin hin jeerabbi ummata onneen keessatti duutan ta'in kun waan laaftutti ilaaltanii miti dhiiga keessan isin duratti garsiiftee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadhaa dhaggeeffadha. Seera biyyattii diiganii uummanni kun nu miidhaa jiraa jechuudha. Seera ni kabachisiiftanii seera kabachisiisa. Seera kabajnee isinitti himachuutti jiraa jechuudha. Yookaan lola sablammiiti yookaan ta'u ta'e walitti gadi baanaan siinjee mixiree garatti naaftu madda walaabuutis burqaa keenyaatti dhumnaa jechuu keenya biyya abbaa keenyaati yaadannoo abbaa keenyaati ka waaqoo guutuuti kaa jaadamsaa iddoo abbaa kiyyaati
Kauseen buneeti. Dubbii gabaabdu. Dubbii gabaabdu. Ifa. Kanaaf seeraa fi heeraan ummanni keenya gadi bahee dubbachuu qaba. Waa cabsuu, waa diiguu, waa arrabsuudhaa miti. Nuti warra siyaasaatii miti. Nuti gaafii abbaa biyyummaati, abbaa mirga namummaati. Nuti dhaaba siyaasaatii miti ummata. Abbaa biyyaati. Haqa keenya sarban. Gaafii ummataati akka ummatatti gaafannaa jechuudha. Biitii yoo cabsines biyya teenya caccabsina. Kaayidaa ki caccabsi arrabsi jechuu ni danda'an. Kana miti. Akkaan immoo sifne saba keenya beekan. Akka gawwaa akkana akka ta'u saba keenya godhanii beeka. Kan akka barbaadan ni beekan. Nama waan kanarratti ilma wallaalaatii miti ilmoo nama guddaa hedduu nama barateeti. Akka malee nama barateeti. Ka kitaaba meeqa osoo dubbisuu jaalachaawee taa'u. Tolee. Askwal ka jecha sii kennu waan aalama kanaa kasii himu. Icciti arshii kasii himu waan. Ilmi kee kun. Ni beeytaa jechuu ifa ta'a nuura. An hoogganaa miti ummataa barba. An Oromoo barba. Ati Oromoo barba. Walirratti aangoo barbaadaa fi naatoo hoogganaa fi naatoo kana kaasee keessaan nun jirtu nuti. Namatti toleetu kana haasawa. Waa'ee ummata keenyaati. Waa'ee haadha abbaa keenyaati kan dubbachaa jiru. Waa'ee abbaa keenyaa akka haadha abbaa keenyatti naa hojii dubbattaa? Oromoo taatee naa hojii dubbattaa? Mirga Oromoo naa hojii falmitaa? Mirga hoogganaa kamii kan fedhan? Mirga dhaaba siyaasaa kamiin fedhan? Ummata Oromoo adda duree nu godhattaa? Saba Oromoo adda duree nu godhattaa? Kana. Hoogganaa fi Maariyyoo hin beekan. Siyaasaa fi Maariyyoo hin beekan. Mirga ummata Oromootiin beeka. Ummata Oromootiin beeyna. Dhugaan isii tana. Kanatu injifataadhaas. Dhugamoo dhugaami ni mi'aawu moo mi'aawu. Yoo Oromoo taate Oromummaa keetiin akka namatti akka ummatatti dubbatte moohataadha. Dubbiin tee gaafii siyaasaati miti. Gaafii rabbi mirga namummaadhaa sii kenneeti. Siyaasaa jechuun hattummaa. Aangorraa wal kaafachuu. Dubbiin tee aangorraa nama kaafachuumi. Dubbii hattummaatii miti. Yookaan biyya namaa saamuutii miti. Maaltu siyaasaas keessa fide? Namni siyaasaan dubbii tee dho'isu hundi hattoota sirratti ijaaramanidha. Dubbii gabaabdu. Baalee keenya. Akkuma Direedawaan garaacha Oromoo taateetti sammuu Oromooti. Baalee. Sammuu Oromoo. Laal. Finfinnee naannoodhaa fi Baalee immoo sammuu Oromooti. Laal. Isiirrattis murtiilee jennoo nuti qabnu. Yoo heera kabajee gaafii gaafanneef heeraa fi seerri nuu kabajame akka gaafii gaafannetti nuun deebine. Takka achumatti qaqqalamnee nu qaqqaltanii rasaasan isnaaperaan nu fixanii abbootii teenya waaqoo guutuu biratti awwaalamnan siin jedhe. Dubbii gabaabduudhaa baay'ee. Bakki biraa bakki dheehin hin jiru.